Hojaa akkam jirtu nageenya isiniif haa baay'atu. Egaa akkuma baratame viidiyoo guyyaarraatiin deebi'ee isiniif dhufeen jira. Miidiyaa keenya warri maatiin ta'in sabskraayibii gochuudhaan maatii akka taatan kabajaan isiniin gaafadha. Akkasuma egaa akkuma taambilariirraa argitanitti XX Tentaziyoon akkamiin ajjeefame? Akkasuma immoo hiriyyaa isaatiin sababa maalii ajjeefame? Eenyu jedhama? Gaaffii hordoftoonni keenya nu gaafattanirra dhaabbadhee viidiyoo guutummaa isaa isiniif hojjedheen jira jechaadha guyyaarraa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti yoo ilaaltanii icciitii hedduu bartu jechaadha. Egaa gamanumaan osoo isin hin tursiisin gara viidiyoo qabadheetti isiniif darba. XX Tentaziyoon jechuun eenyudha? Artistiin kun jechaadha. Maqaan isaa inni guutuu jechaadha. Maqaan isaa sirrii jechaadha. Jeesii Wayne Richaardoo kan jedhamudha jechaadha. Kan inni dhalate Januwaarii 23 akka Awurooppaa 1998 jechaadha. Egaa biyya Ameerikaa keessatti naannoo magaalaa Filooriidaa jedhamu keessatti baay'ee raaperii jaallatamummaa guddaa argatee turedha jechaadha. Artistiin kun artistii namoonni hedduu jaallatanidha. Artistii dandeettii guddaa qabudha. Hanga Januwaarii 18 2018tti hanga lubbuun isaa addunyaa kanarraati darbe jedhamee yaadamu sanaatti jecha dubbatamutti jechaadha. Akka miidiyaa toora Google News irraa argadheetti jechaadha. Hanga lubbuun isaa darbetti artistii baay'ee jabaa ture. Artistiin kun wantoota hedduu raawwataa ture. Muuziqoota hedduu akkasuma jaallatamummaa guddaa qaba jechaadha. Egaa artistiin kun yeroo tokko viidiyoon isinitti agarsiisutu jira. Daawwattoota isaa kana fuula duratti jechaadha. Viidiyoo Saaddiq jedhuun dhufe jechaadha. Haala hin beekamneen Saaddiq jechuun namni hin beekne hin jiru. Gadda akka ta'e viidiyoon Saaddiq kun gaaffii guddaa namatti ta'ee ture jechaadha deeggartoota isaatti. Artistiin jabaa kun maaliif yaada akkasii dhiyeesse? Maaliif sirba kana qopheessuu danda'e? Nan gaddee jedhee akkamittiin sirba kana fiduu danda'e kan jedhu. Sirba kana keessatti kan isin agartan jechaadha. Eenyummaa isaa yeroo inni eenyummaa isaa tokko lolee injifatee hanga xumuraatti ajjeesudha. Egaa eenyummaa isaa kana erga ajjeesee booda haala akkamiitiin kan inni dhaqee bakka namni kamiyyuu arguu hin dandeenyetti eenyummaa isaa sana kaayetii bukkeetti deeme dhiise jechaadha. Akkas jechuun yeroo hundaa amaluma dhalli namaa qabu of keessaa amaluma namni qabu jechaadha. Dhala namaa keessa kan jiru kan nama mormu jira eenyummaan tokko. Eenyummaan jaallanne tokko fakkeessaa jiraachuu hin barbaadu jechuudha kan inni akka xiinxaltoonni sammuu kanarratti murteessanitti jechaadha. Eenyummaa isaa sana eenyummaa inni dhoksuu barbaade sun eenyummaa inni dhiisuu barbaade suni guutummaa guutuutti amantii illumineetii warra jedhaman sana keessa ture. Sana keessaa immoo guutummaa guutuu of baasuudhaan jibbuudhaan namni yeroo gaabbu kallattii hedduutiin miira isaa sana ibsachuu danda'a. Yeroo darbe akkuma kana artist Michael Jackson dhiisuusaa hojii isaanii ifatti maal godhee viidiyootiin akka inni mul'ise viidiyoo darbe keessatti argitanii jirtu. Akkuma kana artistiin kun viidiyoo kanarratti haala kanaan of mul'isuunsaa jechaadha. Haala kanaan viidiyoo kana hojjechuunsaa eenyummaa isaa sana ajjeesuunsaa eenyummaa ittiin osoo hin beekin warra tiimii paartii sanaan warra illumineetii jedhaman addunyaa kanarratti amantii addaa geggeessan sanaan qabamuusaa boodarrammoo jibbuusaa gaabbee keessaa ba'uusaa kanaan hojjetee mul'ise jechaadha. Yeroo inni viidiyoo kana hojjetee boodadha kan rakkoon guddaa irra ga'uu jalqabe. Bakka jireenya isaatti bakka garaagaraatti rakkoo hedduuti irra ga'uu jalqabe jechaadha. Egaa akkamittiin du'e? Artistiin kun artistii jabaadha. Artistii of eeguu danda'a jedhamee yaadamudha. Akkamiin du'uu danda'e? Akkamiin addunyaa kanarraatti darbuu danda'e? Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaaluu qabdu. Egaa akkuma kana egaa erga sirba kana Saaddiq jedhee qopheessee booda jechaadha jireenya isaa
itti fufee erga itti fufee wanti nama dinquu akkaataan ajjechaansaa jechaadha. Hiriyoonni isaa jechaadha. Isiniif hin gashaa warroota ajjechaa kana raawwatan jedhamanii amma qabamanii mana murtii jiran jechaadha. Hanga yoonaa itti murtaa'ee jira. Mana murtii seenanii itti murteeffamee hidhamanii jiru jechaadha guutummaa guutuu. Egaa wanti nama dinquu magaalaa keessatti viidiyoo dhoksaarraa akka mul'atetti hiriyoota 3 ta'anii deemuudhaan qawweetiin rukutuutiin addunyaa kanarraatti isa dabarsuu danda'ani. Artistii jabaa kanaa jechaadha. Egaa sababa maaliifi eenyummaa isaa sana jibbeera. Amantii warra darbatamee hafuura bara dhumaa sanaa erga baree jibbee jira. Jibbee gaabbuu isaa kanammoo dhaggeeffattoota isaa fi dabarsee jira. Asitti cidii tokko kan isinitti himuu barbaadu. Direekii fi artistiin kun walitti bu'iinsa qabu jedhama. Maaliif Let Me jedhee fakkeenyaaf artistiin jabaan kun sirba sirbee qaba jechaadha. Let Me kun Direek Kim T kan jedhu muuziqaa isaa keessatti zeemaa yookiin walaloo ittiin fayyadame sanaan Let Me kan jedhu kanatti na jalaa jijjiirte jedheeti kaasasee lolarra geessisaa ture jechaadha. Doorsisaa ture jechaadha. Direek kun. Egaa Direek erga akkasitti doorsisaa tureeti yeroo inni osoo addunyaa kanarraa lubbuun hin darbiin jechaadha. Toora miidiyaa Instaagiraamii isaa, miidiyoota Tiwiitarii garaagaraa irratti dabarsaa turetti dhaggeeffattoonni, deeggartoonni, hordoftoonni isaa Direek irratti yaada hedduu kaasaa turanii garuu homaa tokko jijjiirama hin fidne. Egaa artistiin kun jireenya guutummaa guutuu addunyaa kanarratti jiraate keessatti kan inni jibbee, kan inni ajjeefameef tokkoof tokko namoonni hedduu afuu qabu. Ijoollonni xixinnoo sababa kootiin dogoggoran warri kana dura dogoggoraa turan hin ga'a. Kana booda garuu namnumti 50, namni 100, namni 200 sababa koo yoo dogoggorarraa deebi'e gaariidha jechuudhaan addunyaa kanarraati yaada isaa bifa viidiyootiin qopheessee darbuu danda'e. Kan ajjeesisee jedhamee yaadamu kan gosa warra Illumineetii jedhaman kanadha jedhamee yaadama jechaadha. Akkasuma warroonni ajjeesanillee eenyu jedhamu maal fakkaatu viidiyoo kanarratti isiniif hin gashaa. Toora Google News irraaree seentaniiti ilaaluu hin dandeessu. Egaa kana duukaa wal qabsiisee yaada muraasaniin dubbachuu barbaadu. Deeggartoota keenya isiniin tursiisee dhiifama guddaa isin jechuun barbaada. Keessumatti iyyuu biyya alaa ta'uu biyya keessatti warri osoo lafaan bahin, osoo beekumsa hin qabaatiin, osoo beektanii osoo hin beekin, gurguddoon xixiqqoon warri gara amantii kanaatti uummata ijoollee xixiqqoo ijoollee hin beekin fuutanii namoota of hin beekin, namoota guguddoo taatanii osoo hin beekin warri keessa seentan, warri biyya keessatti wantoota akkasii geggeessaa jirtan guutummaa guutuu isin miti. Artistoonni warri guguddoo iyyuu, artistoonni cimoo iyyuu boodarra haala kanaan argitanii jirtu. Haala kanaan keessaa ba'uuf jedhanii aarsaa kaffalan. Egaa isin maal garfiddu? Amma yoomitti amantii kana geggeessitu? Kanaaf gara fayyisaa keessaniitti, gara Rabbiitti, gara Waaqayyootti deebi'aati. Warri osoo hin beekin keessa galtan, warri utuu beektanii keessa galtan immoo argaa jirtu. Isin miti, warra lafaan bahin miti, warra olii gadii naanna'anii feesbuukii irratti poostii godhan, warra olii gadii naanna'anii tiiktookii irratti poostii godhan irraa of eegaa, irraa deebi'aa, hin godhu. Isin warra reefuu seeraan waa tokko kitaaba tokko dubbistanii hin xumuriin miniiti. Warra waa tokko gochuu hin dandeenye miti. Warri ciccimoo iyyuu deebi'anii haala kanaan aarsaa kaffalaa jiru. Kanaaf irraa of eeggadhaa. Osoo hin beekin warri seentan gaabbaa deebi'aa gara Rabbiitti, gara Waaqayyootti kan isiniif dhaamu. Garuu immoo isin maal fiddu? Maal baastu? Maal jijjiirtu? Feesbuukii irratti olii gadi naannotanii, poostii gootanii, lubbuu dhala namaa balleessuudhaaf. Seexanni silaa umuriin dhala namaa kuni baay'ee xiqqoodha. Baay'ee xiqqoo kan taate kana keessatti immoo maal isiniif buusa? Maal argattu? Bu'aa maalii isiniif qaba? Kanaafuu
jireenya lakkaa'amee hin dhumne lubbuu keessaniif isa samiirraaf yaaduu qabdu. Kanaaf hundi keessan warri poostii gogootanis nama tokkoyyuu haa ta'u nama lamayyuu irraa deebi'aa. Dhiisa atuufis haa ta'u karaa sirriifis haa ta'u isinitti fokkaates haa ta'u irraa deebi'aa. Warri viidiyoo kana ilaalaa jirtanii yaada qabdan koomentii irra barreessuu hin dagatinaa. Nu jajjabeessaa, laayikii, sheerii godhaa. Viidiyoo keenyarra gaaffii keessan irratti hundoonee yaada barbaadan irratti yaada isin hojjedhaa jettan irratti qofa hojjenna. Kanaaf sheerii godhaa. Namoota miidiyaa irra walii gadi naanna'anii wantoota hin taane poostii godhaniif sheerii godhaa, bukkee geessisaa. Hanga xumuraatti waan na ilaaltaniif, waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Isinin jaalladhaa. Viidiyoo itti aanu immoo wal agarruutti turtii gaarii.